Wallooti ya Rabbi isi wajjin hajiraatu Wallaggaati ya Rabbi isi wajjin hajiraatu Karrayyuuti ya Rabbi isi wajjin hajiraatu Rabbi isi wajjin jirutu afdala nama tokkorran kaayina Rabbi kadha du'aayi kadha Rabbi isin hajabe hogganaan Oromoo jaalmarroodhaan miidiyoota OMN irratti dhiyaate miidiyoota Oromoo hunda irratti dhiyaate waa dabarsuu qaba miidiyoota balaaleffachuun ammoo istiraatiijii biraa kaayoo biraa sammuu keessaa qabaachuudha siyaastanyonni Oromoo ta'ala keessa jirtu waan biraa dalayti kun hin agarre ka takka alama irratti waan alama irratti hin argin maal akka isin hin jedhu barbaaddan isin siyaastanyonni waan biraa dalayti waraanni waan biraa dalaga qeerroo waan biraa dalaga shayni waan biraa dalaga qeeysi waan biraa dalaga ufi ammoo qabsaa yaadha martita hin jiru wanni akkana alama kun nigdi ilma namaatiin nagaduudha maree umma namaa bilisoomsuu miti jijjidan isin hima ilma namaa bakka bakkatti ciranii kun waraana daggafa kun siyaasanyaa daggafa kun maalii daggafa meeqooyaa Matootummaan siyaasanyoota Oromoo doktora injineera profeesara Maali wamma adraaka ka adanni isii beekamte kitaabni walitti qabuu hin dandeenye kun isinummaan matammaan keessan saalfattanii biyya faranjii keessa teettanii asuma baatanii akkuma kiyyaatti akkuma ijoollee biratti nama du'e qofa laakkooytan saalfattanii isinummaan matammaan keessan maal himu asbaata meesi waggaa urga jawaardoo irraa nama du'e laakkooytan wajjin teettanii du'a hagana asiillee du'e asiillee wareegame shaamaa bitaa malee isimmee maal dalaydan hoggantoonni ummanni siyaasanyaa kun ummanni Oromoo diploomaasii kam dalaydan isimmee miidiyaa irratti baatanii jennaani du'a malaakkooytan akkuma nu laakkooynu eebiidha saalfadhaa isinummaan matammaa keessanii wareegama Walloo keessatti jiru kun hayyoonni Oromoo mee wareegama Walloo keessatti deemu kana mee maal qopheessitanii fi maal dubbattan yoo isin hin jedhan waa takkan qabdan sammuu kana keessa barumsi keessan kun barumsa aalamaatiin garagara moo barumsa aalamaatiin tokko yoo ta'e ka barumsa aalamaatiin yoo wal fakkaate as bayaanutti akka aalamni itti barsiisee saba ufiifti qabsaayetti haala waraanni illee gara biraa deemuun Ustaz nille shay nille gara biraa deemun alim nille gara biraa deemun qaysi nille gara biraa deemun kunnin wama adrakum kunnin adanni isaanii baay'ate gara biraa deemun akkamitti qabsooytanii biyya bilisoomsuu heddan su'aal gaafii namni baay'een na gaafate achi isinii geessa jedheen isintu jawaabuu qaba naatiku bismi jeeshi tahriiri Oromoo odaa tarbii nama bakka cimaa keettan bakka cimaa bakka akkaan cimaa bakka akkaan cimaa kaayoo lolaa keessatti jechuun beeksisa dabarsuu keessatti bakka cimaa walaakin ammoo barreessaan dabarsuu sun dogongora akka itti dubbii ol fuudhuuf guyyarraa waan Oromiyaan kun itti oolte waan waraanni Oromoo itti jiru aybayee ummata Oromooti ibsuun waan isa muddani kana namni kaayan nama naaxiq jechuun nama taphaatii miti badhee kanatti barumsaa qofa osoo hin ta'in barumsa kanatti afaan qabaachuu namni badhee isa keettan kanatti afaan akkaan qabaachuudha akkaan addunyaan tun parsantii dhibbarraa harka 90 propagaandaa lolti meeshaa osoo hin ta'in isin ammoo parsantii dhibbarraa harka 90 qawwee loltan jettan kun istiraatiijii kufuu qabu hayyoota Oromoo siyaasanyoota Oromootii fi waraanni Oromoo maa gargar wal dhiiba akkanatti eenyu bilisoomsuuf isin marti keessan ما والد إيبا كانت نما وفي فتن هشومنا حاجة أمانوتي كوتاتو كبيل سومسون دندن كوتاتو كبيل سومسو كأمني أرومو يوركته كيسات بقتو حاجة تقولين أشرار أفتسان وباي إيش أراه الدوج أراه باي كم نجات شورا تركان في فرن كوفا نوتي ويتولي قالت تقولين قوتني geessitan illee walii galtee san nuu ibsaa maalii jechuudha amne nu wallaalaa miti beekaadha akkam beeyna cal'ifnee tumateenne beeytanii jarri nuu waan nuu tolu dalaydii waan nu hammeessun dalaydu waraana keenna waliin dhaabannaa jenneetini sararre shur lafa keenne walaakin waytatti gireen biyya Walloo lafatti gattee deemtu walii galteen sun maal jechuun sammuu nama baay'ee seente walaakin sanillee isin gaafataan jirru nu walii galteen sun maali
Ummanni Walloo waraana adda bilisummaa uummata Oromootti waliigale jedheetiin lola kanatti seene amma wareegamaa jira. Waliigalteen sun maali jechuudha? Wareegama ummanni Oromoo sababa keessaniif Gujirraa qabee Wallaggarraa qabee Walloorraa qabee biyyoota lafa baay'ee keessatti gaabdur abbaa gadaafa karrayyuu wareegama ummanni kun sababa keessaniif wareegamaa jiru kana namaa ibsa. Hoggantoonni Oromoo jaalmarroon fa'a asbay gammachuu abbooyyee fa'a asbay OMN irratti dhiyaadhu miidiyaa keeti miidiyaa Oromooti maa balaaleffatta dhiyaadhu irratti ibsi miidiyoota intarnaashinaaloota Oromoon amma qabdu waliin dalaga siyaastoonyoota Oromoo wajjin dalaga yookiin ammoo Oromoo bakka bakkatti nun cirina dadhabnee jirra bes kam akka deeggaru nun galu hawaasa jedha anaa miti kam akka deeggaru nun galu nu amma maal akka isin taatanillee nun galu amaarri tokko siyaastanyaan isaa lol tokko loltuun isaa tokko isinoo maal taatan amma shayxaan illee dhufee ana deeggaraa jechuun hin jala qabe Oromoo tokko taha afaan tokko nutti as baya kun Chaayinaa naasayin kun Faranjii naasayin kun Afrikaa naasayin kun Kuddufaariin kun Laayiberiyaa kun Siriliyooniin kun Kodeene kanneen naasayin nutti afaan tokko afaan Oromootiin nutti as baya kanatti ati bilbiltu kun Chaayinaa sitti haasaya kanatti yoo ati bilbiltu Paakistaanii sitti haasaya ofii ammoo nuti qabsooytota Oromootii siin jedha kamirraa akka fudhattu ummati hawaasni Oromoo sammuun cinqamee jira hawaasa Oromoo sammuun cinqamee jira ana wajjiinuu cinqamee jira sinigalami haso nyana haso kun jijjitan sinigala ummata nagaha mana fuudhanii wayta ajjeesan gaara mara keessatti sawajjiin ammoo shukutiin murtiisa miidiyoonni kaamil ummata nagaha Wallagga keessaa fuudhanii osoo waraanni adda bilisummaa ummata Oromoo achi jiru nama nagaha wareegan ijoollee qeerroo akkana jijjiirtu babbareeddu tarkaanfiin fudhatamee nutti asimtani billaahi alaykum mee isinirraa tolaa wanni kun laalaas wayita haqa dubbatan baay'een keessan hin jaalattani nama akkanaan hin saannu nama akkanaan hin saannu dalagaa isaatiin isaan saanna maaltu deemaa jira ani fahaam jajidan akkaan beekaan akkaan alhamdulillah waan deemaa jiru kana ammoo sirnatti godha wareegama ummata Oromoo kana sirnatti godha karoora itti godha akka wareegamni ummata Oromoo Walloo irratti deemu kun gadi dhaabatu karoora itti godha hayyoonni gadi bayaa dubbadha wa illaa ammootu ummata ajjeefamaa jiru ummata wareegamaa jiru ummata fannifamaa jiru ummata gudeedamaa jiru kanarratti as baatanii siyaasaan irratti hin cabaacabina arwaahni nama ruuhiin nama akka tiifamtu nutti hima siyaasa kana isinirraa barbaanna siyaasa namni 50 si wareegame Ameerikaan akkana jettee qiimaa maal nuu qabanu waggaa tokko isin eeyne waggaa tokko kaamila waliin galtan wayita amaarri waliigalee hatta nafsi irratti waliigale waliin galtan funduuqa kaanitti walgeettan funduuqa kaanii walgeettan funduuqa ardii malee samaawaata malee dachii jala malee wanni takka isinii nafni rabbiin malee namni hin duune hin jiru ruuhiin marti isinii duuti walaakin seeraan ala dhumachuu kana balaaleffanne seeraan ala namni dhumachuu osoo hayyoonni irra jiru osoo dakaatirri irra jiru osoo loltuun irra jiru osoo maaliin irra jiru hoolotii godhanii ilma namaa ima gorra'an ufi anammoo Oromoo falmadha Oromoo lola olom kana wama adraakum jecha isin jettan kana ka Oromoo mataa hin seenne mataallee seenuuf hin deemne waggaa kaamila siyaasa matakka haasoinaan waggaa kaamila baluu akkana nafxanyaa maal taate balullee kana taate balullee kana taate nafxanyaa namoo dhukkee nurraa kaafti dhukkee xiqqaa isaatii fi guddaan isaallee si rashanutti murteessee jira si ajjeesuu si wareeguu sirratti dannasuu mana yaalatti olti naquu luka si caccabsuu mataa sirraa haaduu goga areeda sirraa ciru gurra sirraa ciru masjida sirra diiguu dubartii tee guddeedu diqaalaa itti dhalchuu kun istiraatiijii jarri qaban walaakin ati ammoo warra Walloo dhiira rabbi isi wajjin haa dhaabatu rabbiin tokkochi ربين توكوجي سي وجهنا هذا والله ربي سي وجهنا هذا
لا أبو سجله إنه سيتها ربي عالمته سيتها ربي سيهاته أبو قران نبوبا يا أبو ربي سيهاته وسجله والله ربي سيهات عبته نما بيرن إيجين أورومو بيرن أمني أمارا بكجرو ولي برمته ولي تبهه ولي إيجي ولي مالي ته والله ولي هلاك ما جرا ولكن تين أمو اللي في ميستوك أي وقت في أداما كيسة ديمتين يعطي كل فتاة تبتي والله ربي سيها برمته هن إيجين تقوى إساني برنو تمسني موتين على سي تمسا فقط رب الرت إركض ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ربي بكيتي سنيقول والله إنك منا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ربي بكيتي سنيقول أنا مرة إركتنا وكاسة أرومتين إركتنا أرومتين إركتنا عالم تقوم ميديا كان ربي وان كيسن دبته إسن إسلاما نم تقوم دبني نمني مساليه وفي جل ديما ربي مصلحة نما جل ديم نمصلحة ميد أما جل ديم تركتنا سترون بأم أعينكم إجتي سنين أرجتن عدد صلاة سمد جرا عدد ركوع قوتن أحد جرا عدد سجود قوتن سمد جرا خالق الخلق جرا خالق الكون جرا يا أحد جرا يا سمد جرا يا فرد الصمد يا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب يا الله جرا ربي جرا حركك أبدا والله ثم والله إسني تمسى إن بعد أسري يسرا إسن أجائب أورومو أجائب كان إسن أجائب ويتقاب دور تيجرين دفته في النت يات تجران أو أمي إني نما كوما جاه كوما تربة كوما سديتي لالتن إسن هني وان فكروا سنين فكات قولوا واري وفا كوما جاه كوما تربة كوما سديتي لالت تيجرين دوبة تدشانان أمودي بشاني دشاتن كوما بشاني لولا كنا كون عالما كيسنجرو إذا ورا حاملين ما كوفيسو ورا حاملين ما كوفيسو نتيجر رنكايا ندوران الله إسن أجائب أورومو أجائب كان إسن أجائب ويتقاب دور تيجرين دفته في النت يات تجران أو أمي إني نما كوما جاه كوما تربة كوما سديتي لالتن إسن هني وان فكروا سنين فكات قولوا واري وفا كوما جاه كوما تربة كوما سديتي لالت تيجرين دوبة تدشانان أمودي بشاني دشاتن كوما بشاني لولا كنا كون عالما كيسنجرو إذا ورا حاملين ما كوفيسو ورا حاملين ما كوفيسو نتيجر رنكايا ندوران الله جري دچاتي جر تيجر إذا تيجر سيلولته هاي بالتا إذا تيجر سيلولته في سي جبسته مزرعة موتما أولدوده أنك ذهبت سيكنتي أتبي يبولشتا يوكل هذا متان كيكون دلقاسي متان مان كيكون روح أوفيسي كنيته ورانا جبسته في دودة مرسرام وتما دودة إيجاسي أورومون أبل شتو جتة سي كنيت هذا أموال اللي شافي ميستر رنياته تيجري إيدا ما لا يمكن وان تاريخ الدنيا رنجري إنت تناس تاني كابسويتني دكتي هستن أوروميا يوبلي سمسرتن تفضلوا هذا المكان أوروميا يو أمك أبصيتني بلسومساتون تين هو وريجا معك هولت تا جنا ما قال تك قلمتن يو هم فلمتين سلا اسم كويا رساسهم كمان فلمتانم اسم كتاب نمان اسم قراتن الدنيا كان رتي كتاب نفلمين جرو كرساسان على انجرو wanni amma kitaabu man ala manuma keessa teettanii kafalmatan tujira kanan qaraane yuusin takkaan baranne ummanni siyaasanyoonna dakaatirri kunniin si kitaaba kana kanan qaraane kama namni mana taa'eetuma mootumma makana mataa garagalchuun jiru baay'eetu jira miliyeenatu jira walaakin qabsurraa fedhan qabdan waan hindoonni ingilizitti dalayje kuma qabna amma isinitti nimnaame hindalaydan maal goonaa yaa hindalaydan abadalabat miisto qaywati speeshaala kana laqamtanii jirtan dubbii namni isinitti iman fudhanne isinii galaami waan kana ta'eef wallooti ya rabbi isi wajjin hajiraatu wallaggaati ya rabbi isi wajjin hajiraatu karrayyuuti ya rabbi isi wajjin hajiraatu ربي إسوجين جرتو أفضل نما تقرن كاينا ربي كدا دعائي كدا ربي إسنها جبز